Waldaan Kana'aan adoolessa gaafa 20 namaa bara 2018 luba dhaabbatti. Dhaabbii lubaa kanarratti akka argamtaniif kabajaa affeeramtaniitti kottaa diqqii waaqayyoo bara ilaalaa. Obboleessa koo Aanteneefiin asitti waama. Waldaa kanaaf jedhee miti ajajameera. Maqaa Abbaatti kan Ilmaatti kan Qulqulluutti Waaqayyo tokkoon tajaajiltaan amma dandaansi baafadhutti mana koo keessa dhaabatta. Haleluuyaa. Adeemsa waaqayyo maatii keenya adeemsisee fi waldaa keenya adeemsisee keessa qooda qabaachuudhaa fi hundumti keessan affeerama. Waldaa Kiristaanaa naannoo ishee hojjetan hawaasaa hundumaa. Egaa kottaatiin wajjin dinqii waaqayyo godhee hirmaattotaa eebbifama.